Tole kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota lammii miidiyaa. Lammii miidiyaan torbaanitti jirmata yeroo hundumaa odeeffannoowwan torbaaniin ajandaa biyyaatii fi akkasumas rakkoolee hawaasaa akkasumas odeeffannoowwan gammachuutis tahee tan gaddaatis tan dadaatis tahee tan nagayaatis torbaanitti guyyaa jirmataa odeeffannoo galgala yeroo kanatti kan isin biraan ga'uutaa jechuudha. Isinis immoo odeeffannoowwan torbaanii guutuu argachuudhaaf hamma sagantaa keenyaa yookaan immoo kurfaa keenyatti nu faana turan afeerraa keenya. Torbaan kana kallattii garaagaraatiin odeeffannoon akka Oromiyaa irratti keessattuu lixa Wallaggaa rakkoon nageenya uumamteen namoonni jumlaadhaan humna waraana faannootiin ajjeefamuun ajandaa rifaasisaa yookaan immoo ajandaa gaddisiisaa hawaasa Oromiyaa hundaa ta'eeti jira jechuudha. Haa ta'uutii malee lammii miidiyaanis kallattiidhaan namoota hawaasa naannoo sanitti miidhaman tokko tokkoon bira ga'ee odeeffannoo qabatamaadhaa fi ragaa guutuu ta'e qabatee gama gaaffii fi deebii wajjin taasiseen gama sagantaa keenya oduutiin isin biraan ga'ee kan turre jechuudha. Haala qabatamaa ammaan tana jiru maal keessa kan jiru kan juus achiin booda torbaanota kana odeeffannee gulaalaa arraan tanaa kan odeeffannoo torbaanii kan galgala jimmataa godhanneeti jirra. Namoonni miseensonni hawaasaa keessattuu Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Abaa Dangooroodhaa ganda Hooma Galeessaa jedhamu keessa hawaasni baha Oromiyaa yookaan immoo Harargee lameen irraa bara 1995 hanga 98 gidduu buqqaafamuudhaan mootummaa naannoo Oromiyaatiin naannoo san qubatan ta'uun isaa ragaa qabatamaa lafa jirudha jechuudha. Hawaasni naannoo saniitis eegacha qubatee kaasee jiruuf jireenya hawaasummaa hawaasa Oromoo Wallaggaatii wajjin ollaadhaa fi haaliidhaa wajjinis wajjin walii galee nagaa fi dadaan wajjin bobbaafatee wajjin galfachuun odeeffannoo waggoota 15 dabartee kanaati jechuudha. Haa ta'utii malee garuu baroota 5 as dhiyoodhaa kanatti weerarri sababa dhabamuu nageenyaatiin nageenya biyyaatiin kufaatiidhaa fi akkasumas manca'insi lubbuu namaatii fi manca'insi qabeenyaa hedduun tokko raawwateeti kan jiru jechuudha. Lixa Oromiyaa keessattuu Sibuu Siree, Beegii, Ilubbaa Booraa akkasuma Horroo Guduruu Wallaggaa, Jaaragaa Jaartee, Aabee Dongoroo fi kanneen kana fakkaatan keessatti weerarri waraanaa ulfaataadhaa fi suukanneessaan kan lubbuu jumlaa hawaasaa nyaatu raawwateeti kan jiru. Haa ta'utii malee mootummaan naannoo Oromiyaatis dabalatee mootummaan Federaalaa Rippaabilika Itoophiyaatis yaada gama kanaan kanneen rakkoon nageenya akka walii galatti ajandaa biyyattii godhuu malee addatti immoo hawaasni baroota 5 kana qe'eedhaa fi qabeenya isaanii dhaban maali jee gurraa kanneetii hin laanne jechuudha. Uummanni kun uummata jireenya isaanii jijjiiruu bira dabree jireenya hawaasa naannoo sanii muuxannoodhaa fi muuxata qaban walirraa jijjiirratanii haala gaariidhaan jiraachaa kan turanidha jechuudha. Addatti immoo xiyyeeffatamee hawaasa Harargee qofarratti xiyyeeffannoon kennamuudhaan waraanni faannoo Sibuu Siree hawaasa maatii bara 1996 miseensota maatiidhaa kan 2500 ol ta'e kan qubate kan yeroo ammaa yoo herregame gara miseensa maatii 10,000 olitti tilmaamamu qabeenya wajjin mancaasee aanaan Sibuu Siree duwwatti ta'e taafteeti kan jirtu jechuudha. Yoo kanaafis biyyarraa godaanee waggoota 3-4 booda kan deebi'ee jireenya isaa eegamaatiin facaate booda achitti deebi'es hedduudha. Wanti kun maaliif addatti godhame? Fakkeenyaaf waraanni bilisummaa Oromootis gama lixattis ni argama. Makalaakiyaa raayyaan ittisa biyyaattis ni argama. Akkasumas humni addaatis ni jira. Faannoonis keessa osoo jirti. Haala kana mootummaan itti dhiyeenyaan odeeffannoo kana maaliif itti dhiyeenyaan rakkinicha kana dabbaase yookaan immoo haala jiruuf jireenya hawaasa dabree kana maaliif gaafatee rakkinoota kana hin furre kan jiruuf gaaffii hawaasaa Oromootii fi gaaffii lammiilee biyyaa kan Itoophiyaa hundaa yoo ta'ellee irraa afaan qabachuu dandeeti kan jiru jechuudha. Torbaanuma dabre kana keessa bakka takkatti namoonni 23 jumlaan waggaa gaggeeffamu maatiin 6,000 ol ta'e maatiin miseensa 6,000tti lakkaa'amu qe'ee qabeenya isaanii dhabanii irraa buqqaafamanii kan jiran jechuudha. Kunis akka odeeffannoon naannoo sanii qulqulleeffannetti warra saamicha daangaa kan waraana faannoo hidhatee naannoo Amaaraatii furgee gamana ba'ee uummata weeraru ta'uun isaa beekamaadha. Haa ta'uti malee tarkaanfiin hanga ammatti raayyaa ittisa biyyaatiinis ta'ee
qaama nageenyaa biyyattiitiin naannoo Oromiyaattis dabalatee fudhate hangammatti hin jiru. Irra deebi'ee immoo hawaasni sun maal keessa jira jee iyyaafannoodaa fi deeggarsi tokkollee hangammatti godhamuu fi dhabuun immoo addatti waan sirni bulchiinsi yookaan immoo heeraa fi seera ittiin bulmaata biyyi qabdu keessatti gochoonni akkanaa raawwatamee mootummaan afaan qabachuunis yaaddoo guddaa ta'eeti jechuudha kan jiru. Ittuma fufuudhaan kunis odeeffannoo torban kana mataa isarratti qabannee dhufne hoggaa ta'u itti aansuudhaan gama bahaatiin weerarri daangaadhaa kan naannoo Oromiyaa irratti gama bahaatii fi kibbaatiin godhamaa jirus ajandaa torban kana keessa nuti qabxii lammaffaa godhannee dhufneen jechuudha. Sababuma kanaanis namoonni baay'een ji'ootaaf itti fufee mootummaa naannoo Somaaliitiin weeraramaa osoo jiru magaalaan Dirree Dhawaatis dirree falmiidhaa kan Somaaliidhaan Oromootti falmamtu taatee osoo jirtu haga ammatti itti gaafatamni ajjechaa lubbuu namaa keessattuu haadha daa'imaa tan taate Nasiyaa Ziyaadoodhaa tan taate haga ammatti qaamni itti gaafatama fudhatees akka hin jirree fi qaamni tarkaanfii san fudhatees akka to'annoo seeraa jala hin oolin jechuudha. Odeeffannoon haga ammaatiin jiru. Dhimmoota Dirree Dhawaatii wajjin wal qabsiisee hawaasni magaalaa Dirree Dhawaadhaa dhimma kanaan keessattuu hawaasni Oromoo dallansuu addaa keessa yoo jiraatellee bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaadhaa dhimmoota kanarratti murtee mataasaa haga ammatti kennuu dhabuun ammas dallansuudhaa fi ibiddi akka ibidda keewwatti yeroodhaa fi yerootti caasaa bulchiinsa isaa nyaachaatii fi wal dhabdiin garaagarummaan hawaasaa fi sirna bulchiinsaa addumaan fagaachaatii jechuu kan jiran. Kanumaan itti fufee keessattuu Harargee Lixaa naannoo Mi'eessoo Bordoddee fi kanneen kana fakkaatan irrattis weerarri daangaatii fi lubbuun namaa dabree guyyaadhaa fi guyyatti dhiibamaatii fi ajjeefamaatii jechuu kan jirtu. Kanaafis mootummaan naannoo Oromiyaas ta'ee mootummaan federaalaa haga ammaa wanti inni irraa dubbates hin jiru jechuudha. Gama kibba Oromiyaattis yoo deemte keessattuu Moyyaalee Baalee keessa naannoo aanaalee akka Madda Walaabuu, Liiban, aanaa Moyyaaleetii fi kanneen kana fakkaatan keessatti hanga gumii Eldellootti rakkoon dhiibbaa daangaa saba Soomalee hollaa Oromiyaatiin godhamaa jirtu akkuma itti fufetti jechuudha kan jiru. Ta'ullee mootummaan Oromiyaadhaa haga ammatti mootummaan naannoo Oromiyaatis ta'e mootummaan federaalaa tarkaanfiin fudhatamee hin jiru jechuudha. Kunis odeeffannoowwan torban kana keessatti ajandaa qabxiilee keenya isa lammaffaa ta'ee jirudha. Ittuma fufuudhaan sadarkaa Itoophiyaatti dhimmitti hulaa galaanaatii fi sagantaan eebba hidha haaromsa guddichaa kan Itoophiyaadhaatis ajandaa torban kanaati. Keessattuu miseensi jeneraalota Itoophiyaadhaa kan ta'an ibsa waa'ee hulaa galaana Itoophiyaa irratti kennanii ammas deebi'ee ajandaan gaafa Afrikaatii fi ajandaan biyyoota addunyaadhaatis ta'eeti jira jechuudha. Kunis jeneraalonni murteessaa ta'an kan Itoophiyaadhaaf humna guddoo yookaan immoo wirtuu lafee diidaa ta'anii jiran haaromsi Itoophiyaan fuuldura guddina diinagdeedhaatii fi guddina hawaasummaa akkasumas Afrikaa keessatti guddina barbaachisuudhaaf hulaan galaanaa isiidhaaf filannoo osoo hin taane dirqama biyyummaati jaanii ejjennoo qaban jala waggaa saraaran. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed immoo waa'ee hulaa galaanaa ilaalchisee waggaa 30 qofa Itoophiyaan hulaa galaanaa kan dhabde kana immoo boru deeffanna jechuun isaa Eertiraa dallansiiseeti jechuudha. Kan jiru dhimmoonni kunis atakaroon Eertiraadhaa fi Itoophiyaa gidduutti tarii ni haajaamee eegamu ajandaa gurra addunyaadhaa gama gaafa Afrikaatti as deebisuu dandeetti kan jiru jechuudha. Ittuma fufuudhaan odeeffannoon keenya inni dhumaatii fi inni afuraffaan waa'ee kubbaa miilaa garee biyyaalessa Itoophiyaatii fi garee biyyaalessa biyya Masriiti jechuudha. Eeyyeen falmiileen hidha haaromsaa kan ajandaa addunyaadhaa ta'ee fi Masriin waa'ee maagada isiidhaa kan laga mormor yookaan laga Abbaay kan dhangala'u ilaalchisee waggoota 5 as dabran kana irratti ilaalchisiin Itoophiyaadhaaf qabdu faallaa addunyaati. Tarii Masrii yoom Itoophiyaa dubbatte kan jiru gurra warra gartee addunyaa lixaatii fi addunyaa miidiyaalee addunyaatis akka qeeqasaa yookaan immoo xiyyeeffannaa akka gama gaafa Afrikaatti keessattuu Itoophiyaadhaa fi Masrii gidduutti akka as qarrifatan godheeti kan jiru jechuudha.
Ta'us Masriin ejjennoo ishiidhaa haala feeteen yoo ibsachaa ooltellee tarkaanfiin isiin hanga ammaa fudhattetti hin jirtu. Itoophiyaanis ammoo shakkii Masriitirraa hin qulqulloonni jechuudha. Nageenyi isii biyya keessaatii fi biyyoota ollatti ta'u tarii Masriitu harka duubaa qabaa fi egaa paartiin mormitoota Itoophiyaadhaa kan ta'anii biyyoota ollaadhaatii fi biyyoota alaa jiran Masriidhaa wajjin wal tahanii humniti na guddatte kan jiru gaa Itoophiyaa hirriba dhoorkeeti kan jiru jechuudha. Sababa kanaatiif guyyaa guyyaarraas ka'anii ibsa kannaa ooluun waan barame jechuudha. Haa ta'uti fiifaan dhimmoota kana hordofuu baates ammoo ramaddii garee biyyoolessa kubbaa miilaa Itoophiyaatii fi akkasumas ammoo ramaddii kubbaa miilaa Masriidhaa wajjin ramadeeti kan jiru. Kunis ammoo xiyyeeffannaa guddaa Afrikaatii fi ija addunyaadhaa ta'ee jira jechuudha. Tarii taphataan kubbaa miilaa beekamaan biyya Masrii Mahammad Saalaa irraa Itoophiyaadhaa wajjin garee isaa Masrii taliguudhaan gara sa'aatii 4 irratti taphanii eegalan. Waaliyoonni Itoophiyaatis gamas deemanii kan jiran Itoophiyaan seenaa kubbaa miilaa keessatti Masriidhaa fi Itoophiyaan dhiiraa fi ijoolleedha. Haa ta'u immoo tarii wanni kubbaa miilaa hin beekamu yoo Itoophiyaan mootii Mahammad Saalaatii fi Alsiisiin dhimmoota laga Abbaay wajjin yookaan ammoo laga Abbayyaa mormorii wajjin wanni walitti fidu jira. Xiinxaltoota siyaasaatii fi xiinxaltoota ispoortiitiifis ajandaan galgala kana sa'aatii 4tti eegalee sa'aatii 5 fi daqiiqaa 30tti addaan ba'us gaa ajandaalee miidiyaatii fi ijaa fi gurra addunyaadhaa gama istaadiyeema Masriitti as deebiseedha jechuudha. Odeeffannoo kana walumaa galattuu torban qabannee maaltu ta'uudhaaf deema maaltu itti aana kan jiru torban qabannee dhufna. Horaa bulaa qopheessaan sagantaa kanaa ana Ispuu Hamzaa yookaan Raabaa Dooriidha. Odeeffannoo keenya xumurree waan jirruuf horaa bulaa deebina isin galu.